Yooyaa kabajamtoota jaalatamtoota maatii kaayyoftuuf nagee jaalala waaqayyoo isiniif hawaayyitu anaa dhufu baga nagaan dhuftan siniin sadeen jira obboleewwan kee jalqabaa ka'atanii haga sa'a kanaa na tasbii sana deeggaraa nafaana dhaabataa jirtan guddaa galatoomaa ulfaadha galanni keessan bilisummaa milkaa'ina isiniif haa ta'uun siniin sadha marree warri maamila kaayyoftuu hin taane ooluma seenuun laayik sheer video kiyya daawwachuun like share comment gochuun subscribe gochuun maamila kaayyoftuuf ta'uu hin dagatiin dhaamsa kiyya. Egaa guyyaa har'a kana afuula haa ta'u, asoosama haa ta'u, durduriidha haa ta'u, baacoodha haa ta'u, gorsadha haa ta'u, obsadha haa ta'u, ayidiinti naawu walumaan ilaalla jechuudha. Mata duree gabaabduu qimamii tokko saniif qabadhee dhufeen jira kan barumsa guddaa of keessaa qabdu. Osoo hin dhufiin osoo hin dadhabin gabaabduu waan taataniif teessanii akkana caqastan abdii guddaan isinirraa qaba. Egaa bara durii jedhu abboota lamatu jiru jedhu namoota lama karaa deemu. Duratti abboonni keenya gaafa karaa deemanuu akka keenya har'aa kana miti akka keenya hiriyaa gantuu osoo hin taane hiriyoota guduunfaa galaa hiriyoota galaa kudhaama mormaatii abboonni keenya durii lama ta'anii karaa waliin deemuuf manaa bahanii osoo karaa deemaa jiranii karaa walakka gaafa gahanuu bakka isaan yaadanii bahan sana lafa kaayyoo isaanii lafa karoora isaanii bakka imalaaf karoorfatanii mana ba'an sana gahuu fi tabba guddaatu jira ture tabbatti dhufanii osuma deemanii tabba sana bira gaafa gahanii hiriyaan isaanii inni tokko jechuudha walumaan mari'atanii kootu tabba kana dandeenye hin baanu humnallee hin qabnu maal gochuu qabna intinii gochuu qabna jedhanii mari'atanii karaa dalgaa kanarra dalga qaxxannee karaa dalgaa deemuu qabna jedhanii mari'atan jechuudha. Isaan booda osuma deemanii karaa isaan dalgadha jedhanii filatan sun jechuudha. Maal ta'a gaafa deemanii ni beektu duratti sa'aatii dheeraa miilaan deemu jechuudha. Akka gizee ammaa kana nuti dhaloonni ammaa kuni dhaloota carraa qabeessa, dhaloota milkaa'aa, dhaloota eebbaati. Sababiin isaatiyyuu miilla keenyaan sa'a tokko sa'a lamarraa dabarsinee waan deemnu hin qabnu jechuudha. Garuu abboonni keenya kaleessa dheengaddaa kaakayyuun keenya abaabileen keenyaa finfinne miilaan deemanii hamboo finfinne miilaan deemuu wallaggaa jimma miilaan deemuu jimmaa immoo wallagga miilaan deemanii arsiidhaa baale miilaan deemaa turan jechuudha yookaan farda yaabbatanii yookaan gaala qabatanii gaala yaabbatanii jechuudha akkasuma immoo akkuma gizee har'aa teekinooloojiin jiraate inni kan makiinaa qabee kaan dhabu immoo warri durii warri farda hin qabne immoo miilla isaanii karaa dheeraa imala isaanii bakka yaadan sana deemu jechuudha yeroo sanatti egaa karaa sana gaafa deemanuu karaa isaan dalgadha jedhanii filatan sun gaafa gidduu gahanii deemanii lafa sana ga'uu ga'anii waan barbaacha deeman sana ijaan gamatti laallatan itti ce'uudhaaf dalga waan ta'eef dirree waan ta'eef qaxxayaman waan deemaniif iyyuu maaltu jira qaalaa ture jedha fuuldurri isaanii. Isaan booda ni yaadanii ni gaddanii jira gara fuulduraatti deebi'anii otoo tabba sana baanee irra ta'ee yoona lafa kaayyoo keenyaa duruu geenye karaan kun dirree waan ta'eef iyyuu bakka sana nuti hin geenye jedhanii maal jedhanii gara duubaatti deebi'anii jedhama. Isaan booda gaafa gara duubaatti deebi'anii tabba sanarra gahanii tabba sana bira gahanii bokkaan humnaa warroobuudhaan tabbi sunni mucucaataa akkatti ol ba'an dhaban jechuudha. Harka kolaalaa jirtu kun dirreedha. Bishaan yoo asirra nam'ee bakka dhaabbataa hin qabu waan ta'eef garatti ol ba'an dhabanii jechuudha. Isaan booda ni taa'anii ni yaadanii muka jala isoo jalqabuma asiin baanee irra ta'ee wanti milkaa'uu nu dhowwu hin jiru ture jedhan. Nus jireenya keenya keessatti jechuudha. Wanni harkaan qabanne tokko dhiisnee jechuudha. Karaa kana nuuf milkaa'u asiin nuuf wayya jechuun jireenya keenya akka nuti duubatti deebinu nu taasisa jechuudha. Akka nuti milkoofne nu taasisa jechuudha. Karaa isa salphaa ta'e tokko barbaaduun wanna ulfaata tokko nu ulfaata jennee fakkeenyaaf jireenya nuti biyya lafaa kana irratti jiraannu qormaataan guutamuu danda'a, qormaata qabaachuu danda'a, gadda qabaachuu danda'a, karoorsinee nu milkaa'uu dhiisuutu mala. Hojjennee galma ga'uu dhiisuu dandeenya. Akkuma nama kamiin dalagna maallaqni keenya seef nu ta'uu dhiisuu danda'a. Garuu abdii kutachuu hin qabnu. Isa jalqaba kaayyeffannee manaa baane san isa dura karoorfamne sana maal gochuu qabna hojjechuu qabna jechuudha. Maal ta'u akka abboota sanaa ta'uun nu barbaachisu maaliif karaa isa salphaa ta'e barbaannee badiitu fuuldura keenya jira waan ta'eef jechuudha. Warroonni jireenya keessan keessatti jireenya gaafa isinitti ulfaatu nutti ulfaata jettanii abdii kutattan abboota kanarraa waa hedduu barachuu dandeenyu. Anillee wanna kana dubbisee yookaan nagee yookaan qoradhee yookaan abboota irraa qoradhee waa baay'ee irraa baradhe jechuudha. Akkan jabaadhu akkan tankarchadhu akkan hamileedhaan hojjedhu na taasisa jechuudha. Sababiin isaatiyyuu wantoonni biyya lafaa kanarratti qormaata qaban wantoonni biyya lafaa kanarratti nuti hojjennee itti milkaa'uu hin dandeenye hin jiru jechuudha. Yoo maal taane yoo obsa qabaanne yoo bakka karoora keenyaa sana qaxxannee deemne jechuudha. As jallachuu osoo hin taane qax jennee yoo deemne nu milkoofna jechuudha. Garuu
karaa ishee salphoo barbaacha deemna yoo ta'e wanti salphaa ta'e wanti qormaata hin qabne wanti haala laayyootiin salphaatti argamtu fuuldurri isaa akka milkaa'inni hin jirre dagatina sababiin isaatuyyuu jireenya addunyaa kanarratti wanni qormaata hin qabne kun kumayyuu milkaa'ina hin qabu. Ilmi namaa jiruuf jireenya isaa keessatti qormaata hedduu keessa darbeetu maal bira gahaa lafa kaayyoo fi karoora isaa bira bakka yaade sana milkaa'ee jechuudha. Fakkeenyaaf nuyin kun aannan tokko dhuguudhaaf jechuudha. Aannan akkuma sa'a keessaa gadi baheeni fuunee dhuguu hin dandeenyu jechuudha. Aannan sa'a keessaa gizee bahu maal shittaa qaba foolii kenna jechuudha. Garuu haadholiin keenya qoraasaniitu qoraasumaan maal godhanii aannan sun foolii gaashaa gaarii kennee akka nuti unannee itittuu kana jechuudha. Duratti maalitti dhugaa aannan beektu qabeeshee sarara babbareedduu sana jechuudha. Qoraasaniitti naqanii gizee qoraasuma isa bukkisan jechuudha. Bu'uuka jedhanii ni urgaa maaliif qoraasuma hedduu keessa darbee akka mi'aawu akka urgaa'u ta'ee jechuudha. Nullee jireenya keenya keessatti qormaata hedduu keessa dabarree yoo rakkannillee yoo dhiphanne yoo dhukkubfannillee yoo boonye qormaata hedduu keessa nuti darbaa jirru suni akkuma jireenyi aannan sanaa jijjiiramee galgala keessa booka ta'ee urgaa'u sana jireenya keenya boru kan galgalaallee milkaa'ina ta'a gammachuun of ta'a jechuudha. Kanaaf haala kamirraatii dafnee abdii kutachuu osoo hin taane kanaaf jireenya keenya keessatti dafnee abdii kutachuu osoo hin taane obsaan yoo hojjennee wanti milkaa'uu nu dhowwuu hin jiru jechuudha. Yoo obsa qabaanne karaan salphaa yoomiyyuu jechuudha. Wanni salphaatti argamu addunyaa kanarra hin jiru dhugaadha. Buddeen nuti teenyee nuti kutannee afaan kaa'annu kun jechuudha. Akkatti harraba keenyaan gadi jennee fudhachuu hin dandeenyu harka keenya ganaa bukeessinee qallisnee tolchinee abidda meeqaseenee ittoo itti hojjennee ittoon sun mi'aawuuf ganaa ashaboo argatee barbaree argatee dhadhaa argatee shunkurtii argatee wanta hedduu argateetu dhufee buddeena bareedaa kana afaan kaa'achuu dandeenya jechuudha. Kanaaf jireenya keenya keessatti illee jechuudha lafa kaayyoo fi karoora keenyaa ga'uuf milkaa'uudhaaf maaltu nu barbaachisa? Obsatu nu barbaachisa jechuudha. Obsi immoo furtuu jireenya ilma namaati. Dhugaadha. Abbaan makiinaa tokko yookaan abbaan viillaa tokko namni mana bareedaa hojjetee tokko karri isaa furtuu malee hin taa'u jechuudha. Yoo furtuu malee taa'ee maatu ta'a nama hundatu itti ol seenee qabeenya inni qabu saamaa. Yoo makiinaas ta'e abbuma fedhetu itti dhufee ooffatee deemaa. Yoo mana midhaanis ta'e furtuu hin qabu yoo ta'e namuma itti dhufetu midhaan isaas jala hammaarratee deemaa. Oobdii isaa keessas waan inni qabu gootiraa isaa seenee jala hammaarratee sokka jechuudha. Kana malees nus immoo jireenya keenya keessatti obsi hin jiru yoo ta'e dhugaadha bakka hin taanetti hafnaa boonyee maraachuu dandeenya. Gaddinee sammuu keenya dhabuutu jira. Gaddinee qalbii keenya cabuutu jira. Abdii kutannaatu jira yoo obsi hin jiraanne jechuudha. Ani nama miti yeroo jennutu jira. Yoo obsa hin qabnu ta'e ani nama hin ta'u yeroo jennutu jira miti garuu jechuudha. Nuti obsaan guutamneerra yoo ta'e jechuudha. Namni obsa qabu nama miiliyoona tokko baankiidhaa qabu jechuun ni danda'ama. Sababiin isaatuyyuu obsaan jireenya kee keessatti qormaata sitti dhumu hundasaa sitti dhufu hundasaa gaddas ta'ee gammachuu bal'ina isaa ta'u haala kam keessatti keessumaa shamarran biyya hambaa jirtan anaa fi fakkaattii koo warri taatan warri nyaarri haadha ormaa isin garafee warri ifannaan haadha ormaa yookaan osoo nyaatiin nyaattuu taatanii yookaan immoo osoo rafii raftuu taatanii yookaan immoo dadhabdanii yeroo itti afuura baafattan warri dhabdan akka kiyya eelaa biyya arabaa warri qabdan hunda keenya maaltu nu barbaachisa? Obsatu nu barbaachisa jechuudha. Yoo har'a obsinee obsi galaa jireenya jiruu keenya boru waan ta'eef obsi milkaa'ina daandii keenyaa waan ta'eef yoo har'a obsine bakka kam ga'uu dandeenya? Bakka yaadne sana bakka karoorfanne sana bakka itti manaa baane sana jechuudha. Meeqan keenyatuyyuu karoorfatee manaa ba'ee jechuudha. Meeqan keenyatuyyuu osoo barachuu dandeenyuuti barumsa keenya dhiisee meeqan keenyatu osoo hojjennee biyya keenya keessatti hojjechuu dandeenyu hojii sana dhiisee meeqan keenyatuyyuu osoo bultii dhaabbannee bultii keenyaan hoggannee yookaan hogganamne jiraachuu dandeenyu bultii keenyas dhiisnee gaa'ela godhannee keessa jiraachuus keessaa mulqannee laakiin lafa hojii keenyaa sana geenyaa laata lafa karoora keenyaa laata jennee kan manaa baane jiraachuus dandeenya. Yookiin immoo meeqan keenyatu itoo daawwitii jireenya keenyaa kana jechuudha. Numa duwwaatu of arga malee namni hundi keessa keenya kana arga ta'ee bareeda ture jechuudha. Maaliif meeqan keenyatu immoo maatii isaa jijjiiruudhaaf
of duwwaa osoo hin taane meeqan keenyatu obboleewwan isaa gargaaruudhaaf meeqan keenyatu iyyuu haadhaaf abbaasaa hiyyummaa jalaa baasuuf haadhaaf abbaasaatti mana ijaaruuf haadhaaf abbaasaatti sangaa bituuf haadhaaf abbaasaa deeggaruuf kan manaan bahe meeqan keenyatu jira jechuudha. Bes shamarran biyya Arabaa of duwwaa hojjetee jiraachisuu osoo hin taane of duwwaa gargaaruuf osoo hin taane ifa aduuf addunyaa kanaati. Dhugaa dubbachuuf yoo ta'e maatii isaanii gannis ta'ee boon yeroo kamiyyuu haadhaaf abbaa isaanii bira kan dhaabbatan ofii keenyaa mana hambaa keessatti bu'aa namni osoo nuuf hin beekin jechuudha. Osoo nuuf hin hubatin rakkina namaatiif furmaata nama laatu warroota akkasiiti jechuudha. Kanaaf nuuf immoo maaltu malaalee obsatu nuuf mala jechuudha. Yeroo kamiyyuu yeroo ifatamnus yeroo qabnus yeroo dhabnus yeroo gammannus maaltu nuuf mala obsatu nuuf mala jechuudha. Nuti yoo obsa qabaannee bakka kamiyyuu ga'uu wanti nu daangessu tokkoyyuu hin jiru. Qormaata dhufu hundumasaa galata kee yaa Waaqayyoo jechaa sababiin isaatiyyuu qormaata malee namni milkaa'uu hin danda'u waan ta'eef jechuudha. Jaroonni ba'an suni qaxxidhaa osoo bahaniiru ta'e jechuudha. Tabba sana bahuu danda'u bokkaan illee itti roobu ture abboota sana jechuudha. Gaara sana halla turii bahanii bakka kaayyoo isaanii ga'u. Garuu karaa salphaa barbaadachi dhufanii ofitti dhufan. Inni kun maaliin qormaata jechuudha. Geenee gaafa tabba sana dhaqanoo akkamitti jireenyi maal akka taate jireenyi akkam akka ulfaatu akkamitti akka milkaa'uu danda'an baratanii dhaloota dhufullee akka barsiisan ta'an jechuudha. Nullee isaan irraati waa hedduutti baranna jechuudha. Waa hedduu jechuudha. Asoosama afoola durdurii baaja Oromoo kanarraa jechuudha. Akkuma ummanni kiristaanaa wangeela laalee jabaatee deemu akkasuma ummanni musliimaa immoo quraana dubbifatee itti sabaatu afoola keessatti Oromoon immoo mammaaqsaan hiphoodhaan sheekoodhaan waan nama jabeessu wayii waan utubaa namatti ta'u wayii waan onneen ofii kana keessatti karooraaf kaayyoo ofii jiruu ofii akka damdamataniif dhagaa godhee nama jabeessu wayiitti dubbatu. Jecha Oromoo yeroo hunda dubbatu maal nama jabeessa jechuudha. Kanaafi jecha abboota keenyaan fudhanna yoo ta'e nullee jabaannee lafa deemnutti kara kamiittiyuu qormaata nutti dhufu malasaa obsaan affeellee jechuudha. Obsi dhagaa affeela akkuma jedhame sana obsinee jabaannee dalagannee lafa kaayyoo keenyaaf karoora keenya akka geenyu Waaqayyoon waa gargaaru jecha abdii hin kutatinaa haala kam keessattiyyuu akka abboota sanaa karaa geessanii duubatti deebi'uu osoo hin taane gootanii kaatanii gaabboo osoo hin taane nama qaceelee qaxxadhee milkaa'ina isaatiin dhaabatee Waaqayyo isaa galateeffatu Rabbiin waa taasisuunis hin jedha. Maaliif isa salphaa asintu easyidha jennee asintu salphaadha jennee barbaadurra buddeena afaan keenya keessa ga'ee yeroo baasnutu jira jechuudha. Kanaaf isaan kana kun salphaadha jennee buddeena ittitee yookaan tolfamee masoobii keessa jiru sana dhiisni isa kutachuu dhaquu dhiisuun kootta asintu salphaadha jennee deemurra qat jennee isa karoorfanne sana. Isa jalqaba yaa Waaqayyo akkasiin godhati na gargaari jennee Waaqayyotti himanne sanaan qaxxi jennee yoo deemne dhugaadha gufuun nun na'u jechuudha. Garuu ganaa ofii keenyaatti of laaffisaa soon akkas godheen osoo kana hin danda'u. Laa isaan amma ijumaan laalanii kun tabba jedhan. Garuu osoo deeman ta'e maaltu ta'e bokkaanis hin jiru ture gaarri sunis salphaa ture bahanii lafa kaayyoo isaanii ga'u ture. Isaan garuu ijumaan laalanii wuy kun tabba jedhan kun hin danda'amu jedhan. Nus jireenya keenya keessatti maal beektu wanna tokko jechuudha ani isa kanallee hin danda'u kana baay'isna jechuudha. Nan danda'a jedha. Inni nama dandeessu jira waan ta'eef jechuudha. Nan danda'a yoo jenne inni nu dandeessa. Nan milkaa'a yoo jenne inni milkoofnaa jechuudha. Maaliif as keessatti abdiidhaan guutamuu jechuudha. Namni abdii qabu waan hundumayyuu qaba jechuudha. Waan hundayyuu godhachuu danda'a. Waan hundayyuu horachuu danda'a. Jireenya isaa keessatti milkaa'uu danda'a jechuudha. Ilmi namaa abdii fi obsa hin qabu taanaan duwwaadha dhugaa. Duwwaa jechuudha. Jireenyumayyuu qaba jechuun hin danda'amu. Sababiin isaa lafa duwwaa irratti lafa onaa irratti nu gargaarta jennee isa qabannee manaa baane miti. Abdiidhaan nu gargaaree nu milkeessee wanna nuti yaadne sana isa karoorfannee baane sana meebii maatii keenya gargaaru haa ta'u meebii obboleewwan keenya barsiisuu haa ta'u meebii immoo biyyumaaf dhaabachuu haa ta'u hin jiramati. Namni jechuudha nama ta'ee maal haa ta'u haa diimatu haa dheeratu haa gabaabbatu haa bareedu haa fokkisu namni kamiyyuu karoora qaba jireenya isaa keessatti jechuudha. Haala jiruuf jireenya isaa keessatti karoora ittiin jiraatu karoora ittiin deemu maal akka dalagu eessa akka deemu qaba jechuudha. Isaan kana immoo milkaa'uu fi lafa kaayyoo fi karoora ofii sana ga'uuf immoo maaltu nama barbaachisa? Obsi nama barbaachisa. Obsatti aarii abdiidhaan guutamu. Obsa qabaatanii kaanaan immoo abdiidhaan guutamta isaan booda lafa kaayyoof karoora kikka'uu wanti daangessu tokkollee hin jiru isiniin jedha. Egaa obboleewwan kiyyaa warroonni jalqabaa kaatanii hagas akkanaa na hordofaa turtan guddaa galatoomaa. Yaada dogoggoraa yoon qabaadhe sanduuqa koomentii keessatti barreessanii na jajjabeessuu hin dagatinaa jecha
akkasuma jechuudha namni foonii dogoggoraadha waan ta'eef isin daawwachuu fooyyaa waan taataniif hordoftoonni kiyya immoo yaada dogoggoraa yoon qabaadhe sanduuqa koomentii keessatti kaayyoo yafungee sirrii miti yaadni kee dogoggortii ta'a jettu yoo ta'e irraati fooyya'uu hin danda'a waan ta'eef annama waan ta'eef waan isinnaan jettan hundumayyuu ni godha lakki immoo kaayyoo yaadni kee yaada bareedaa barumsa of keessaa qabaa jabina of keessaa qabaa sirriidhaa itti fufii hojjedhu kan jettan yoo ta'e immoo jechuudha sanduuqa koomentii keessatti barreessuun na jajjabeessa anillee guyyaa guyyaadhaan yaada koo jijjiiree waan nama jabeessu waan barumsa namaaf kennu akkasuma waan utubaa namatti godhu of eelaa kiyyarraa jechuudha gonaadisa kiyya ofii kiyyarraa jechuudha of ta'ee waa'ee makiyya waa'ee namaa osoo hin taane ofii kiyya of yaani gadi bu'ee jireenya kiyya baadiyyaatti gadi bu'ee maalummaa ofuma kiyya isinii ibsaatan deeman isiniin jedha gaafan isiniin jedhu of gaafa jettu ana jechuudha isin jechuudha waan keessa jiru marri keenya jechuudha ani isin jechuudha waan ta'eef jechuudha እና akkasuma isiniin jedha የማዳም ቅመሞቼ አመሰግናለሁ ወዳቻለሁ ገለቶማ ናብስራዳ